Akka moltan nagaadha hawaasa Oromoo Sweden dhimma walgahii sagantaa keessanii dhimmi amma irra jiramu kuni namni waan adda addaatiin walitti qabamaa dhimma dhuunfaatiin walitti qabamaa rakkoo waliitiif rakkoo ofiitiif walitti qabamaa inni amma immoo rakkoo hawaasaati rakkoo uummata keenyaati walitti qabamni keessanii inni amma kuni seenaadha walitti qabama seenaati waan ta'eef dhimma kana yeroo wareegdanii jiruu wareegdanii horii wareegdanii walitti qabamuu jechuun dhimma hawaasaa ofii hambifachuuti kanaaf akka walgahii kanarraa namni hundi itti wal affeertanuu kabajaadhaan isin gaafan. Hawaasa keenya biyya alaa jirtan hundi keessatti Sweden warra Sweden jirtanii akkuma Ustaaz Raayyaan jedhe kana hawaasa keenyaaf walgeettanii dhimmamtanii yeroo keessan guddanii akka gootanii waan kana godhuu keessaniif dabalataanis immoo kanuma isinirraa eegna waan ta'eef dirqama namummaa dirqama lammummaa dirqama biyyoomaa gargaarsis itti baay'atee rambeeyna ammoo gargaarsi wal caalaa rakkoo wal caalaa walii lama akkasitti akka hubattanu kabajaadhaan isin gaafanna ulfaadhaa.